Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota maatii YouTube chaanaalii Dr. Nafiyaad Geetuu Official nagaa keessanii nuti nagaa keenya har'a immoo sagantaa addaatiin isinii dhufnee jirra. Kunuun na biratti kan argaman Dr. keenya jaallatamu. Maqaa koo wallaalti moo YouTube makorra dhuftee abbaa ta'uu barbaadde makka midhaawasa. Maaliqa. Nagaan isiniif ta'u jenneerra egaa jalqabe jedheetti kenniinaan sirriitti jalqabuu didde. Maal kana ta'a? Angaruu nagaa gaafa sin gaafa nagaa mokka godhee sin gaafadha mitiire. Nagaan isiniif ta'u akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya kun toora YouTube chaanaalii Dr. Nafiyaad Geetuu Official kan mana keessan teessanii irraa barattan ittiin bohaartan barumsa guddaa argattanidha. Egaa har'a keessummaas godhee dhiyeessaa jettee deebitee immoo ofuma ishee keessummaa taate. Banneerra YouTube irra. Sababni isaa maali? Baay'ee banne. Sababni isaa maali? Sababni isaa Dr. hojii kan biraa jalqabanii jiru. Anis immoo akkasuma. Ayyoonis immoo naggaadee daldaltuu cimaa taate. Ani immoo hojiin jalqabee isheen immoo daldaltuu taate. Egaa banneerra dhuguma. Ani waan na fageesse waan baay'ee ture akkuma baay'een keessan beektan kilinika. Kilinika yaadoon kilinik bananii jiru doktariin keenya. Kilinikii kun egaa kilinika yaadoon magaalaa Finfinnee Daraartuu Addabaabayitti kan inni argamu. Baay'ee almost ji'a tokko guuteera erga banneeti. Kilinikni kun erga banamee ji'a tokko guuteera. Namoonni hedduunis kallattii garaagaraa dhufanii yaalii qorannoo fayyaa guutuu gochaa jiru. Baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Dhukkubsachuudhaan nu gargaari. Kana maal jettu amma sinumti deebisaafi deebii kana sinumti deebisaafi malee wanta jedhu qabu. Kanaaf akkuma beekamu kilinika yaadoon magaalaa Finfinnee Hayaat naannoo Daraartuu Addabaabayittidha kan banamee jiru. Afaan keessaniin dhuftanii firii taatanii kan itti yaalamtan kottaa isiniin jenna. Kottaatii maatii keessaniifis ta'e ofii keessaniif qorannoo fayyaa guutuus ta'e yaalii si'ataaf saffisaa argadhaa isiniin jenna. Tole hin dhufu hin dhufna. Dabalataan asii immoo maaltu si balleessa naannoo kan na balleessi kilinikadha kan si balleessi maali? Ani immoo ayyuu faashiniin hojii isaa jalqabee jira. Hojii jalqabee jira onlaayinii irratti meeshaalee orjinaala ta'an uffata, kophee, piroodaktota dibannaa fuulaa, shittoowwan wantoota garaagaraa orjinaala ta'an Ameerikaa irraa fiduu jalqabee jira. Kastamarii iddoo radheera saafa galutu. Na warri maatii Dr. Nafiyaad taatanis kottaa bitadhaan isiniin jedha sumaanii. Kanattiin badee isiniin jedha. Egaa isheenis kan bagdee ani kiliinikan bane isheen immoo uffataaf kophee fi akkasumas immoo meeshaalee orjinaala ta'an dibatallee dabalatee kan gurguraa jirtu. Egaa telegiraamii ishee join gootanii ayyuu faashin jedhatti fakkaata. Ayyuu faashin kan jedhu telegiraamii isaa TikTokii koo jala jira. Feesbuukii irras jira. Iddoo barbaadan argachuu dandeessu. Kanaaf banne isin jechuun barbaada. Mee maal qopheeffatte irraa fi? Egaa har'a immoo gaaffiiwwan muraasa qabadhee dhufee jira. Gaaffii gogaadha moo gaaffii filannoo qabu? Gaaffii filannoo qabu illee miti garuu. Namnis wanta irraa baruu danda'u jedhee kan yaade yoo haasofne bifa gaaffiif deebiidhaan haasofne jechuudha. Lama taanee taasifna jedheen fidee dhufe. Tole maal ture? Isa dura garuu waggaa haaraatti akka faranjootaatti waggaa haaraadha. Baga geesseen siin jira. Isaaniinis baga geessanii jira. Waggaa haaraadha. 2025 baga geessanii waggaa haaraa jechuun waan salphaa miti baay'ee waggaa tokko darbuu jechuuni. Chaalenjii baay'ee jiraachuu danda'a. Waggaa tokko miti sa'aatii tokko miti sekondii tokko keessa namni baay'ee wal dhabaa jira. Warri barreen gaddaa wal agarre ammas bagaa wal agarre jechuun barbaanna. Tariitiin immoo sababa garaagaraatiin immoo utuu hin beekin immoo tarii hordoftoota keenya keessa namni lubbuun darbee yoo jiraate idoonnoo jajjabina hawwii namaatii isaaniitiif keessaa baahuu hin dandeenye. Ashi gaaffii kootti hin darbaa. Bara 2024 kana akkamitti ilaaltaa maalirraa barattee maal buufatte gaaffii jalqaba waggaa haaraadha waan ta'eef kanaan xumura. 2024 baay'ee ani waggootan dabarse hundumaa keessaa waggaa addaatinaaf. Sababoota baay'een qaba. Ispeeshaalii 2024 waggootan dabarse hundumaa keessaa waggaa addaa kan inni ta'eef
Tokkoffaa chaalenjiin baay'ee waggaatti nu mudatedha si. Chaalenjii qormaata baay'ee kan iddootti nu mudatedha. Chaalenjii sana immoo dachaadhaan immoo bu'aa gurguddaa immoo jireenya keessatti milkaa'ina gurguddaa bara itti galmeesse jedhee yaadu. Jireenya keessatti milkaa'ina gurguddaa itti galmeesse bara 2024 jedhee kana yaadu. Keessattuu chaalenjiiwwan garaagaraa chaalenjiiwwan hamaa baay'ee ture. Bifa kallattii garaagaraatiin chaalenjiiwwan garaagaraa karaa namaatiin namni si qora. Akkasumas immoo akkuma beektu balaanni faazariin goos balaa konkolaataarra namoonni baay'een isaa wajjin turanii kan isaa wajjin turan du'an baay'een isaanii jiru. Balaa konkolaataarraa fi isa yaalchisaa ture illee waaqayyoof galatu amma haala gaariirra jira. Anallee balaa konkolaataan na mudatee ture. Maazarii goos balaa konkolaataan mudatee ture. Ammas 2023 gara dhumaa ta'u malee gara 2024 jechuu dandeenya. Dabalataan immoo wantoota baay'een jiru. Chaalenjiin garaagaraa kan namoota garaagaraatiin kan mudate. Keessattuu caafni qulqulluus namarraa of eegaadha miti. Wantoota baay'ee ture. Barumsa guddaa jireenya koofis guyyaa baratti naaf kennee deemedha. Barumsa guddaa jireenya koo keessatti kan ittiin argadhe baay'ee. Keessumattuu jireenya koo qajeelchuu kan danda'u. Lesaniiwwan gurguddaa jireenya koo gara fuulduraatiif gargaaru kan ittiin argadhe. Namoota naannoo koo jiranis guyyaa itti adda baasuu kan danda'u kan ittiin biroo kan na godhee fi 2024 waan addaati. 2024 immoo badhaasa gurguddaa baay'ee naaf kenneera. Tokkoffaa tarii beektu yoo ta'e haadha manaa fuudheera. Haadha manaa ogeettii haadha naaf kenneera waan ta'eef badhaasa guddaa naaf kennee darbee. Dabalataan immoo ilma bareedaa na fakkaatu. Ilma bareedaa na fakkaatu mucaa koo beektu baay'ee keessanii milkiisaan kan jedhamu mucaa koo naaf kenne mucaa bareedaa na argadheedha. Isa duwwaa miti. Gaafa ani kilinika meedikaal ofiis piraaktisii jalqabe magaalaa Finfinnee waggaa 3 kan gale. Kan jiraachuu jalqabe akkuma beektan baay'een keessan kan dura kan jiraachaa ture. Magaalaa Hararii. Xiqqoo mana kilaasii kaarii 20 wayii keessatti jalqabe. Amma garuu mana bal'aa kaarii 500 fudhadhee kilaasii 17 hojjetaa 8 qacarree kan itti hojjedhu kilinika Haraallee bara itti banadhe ture. Dhugaa eebba gurguddaa bara itti argadheedha. Kanaaf 2024 baay'ee galatoomii. Qorumsatti na qoratti immoo baay'ee na jabeesse jechuun barbaada. Naamsa 2024. 2024 galatoomii thank you. Na qorteetta siin jedhu chaalenjii na gooteetta siin jedhu garuu bu'aa gurguddaa akkan argadhu na gooteetta. Bara kana keessa kan na dabarse immoo waaqeef galanni guddaan na ta'u. Waan na gaafatamu haa ta'u akkamii. Anaafis jechuun garaagarummaan jira jedhee yaadu. Chaalenjiin iddoo turaniiru. Akkuma kana immoo bu'aa baay'ee baratti argannedha. Gaarii ture egaa waaqayyoof galatu haalumatti jetteenidha. Jechuun wanta sirra addatti nama mudate yookiin naaf ta'e waan hin jirreef dhiisee madarbu naa wayya. Garuu gaaffii tokko jira. Asumaan kanis gaafadhees akka deebisnee darbuunis kan hin barbaadu jechuudha. Namoonni baay'ee koomentii irrattis nan arga keessaanis na gaafatu. Siinis gaafatu nan arga waan ta'eef. Maqaa mucaa keessanii maaliif milkii isaan jettanii moggaastanii milkii isaan maqaa kanaan dura moggee turedha moo yeroo baay'ee namni garaa keessatti jirus yookiin immoo yeroo waliin jaalallee ta'anii jiranii maqaa mucaa kootii akkas jedhanii moggaasu. Isaan kana akkamittiinidha kan moggaastanii maaliif moggaastan jedhanii kan nu gaafatan baay'een jiru. Kanuu ana qofa osoo hin taane dooktarri nuti isiniif adeemsu jedhee isiniif dhufeera. Maaliif? Gaaffii kana dhuguma nama baay'een nu gaafata. Milkii saniin kan sidhu halkan keessa isaatti 8 moggaase. Yeroo sana yoomillee taanaan irraanfadhu. Yeroo sana irraanfadhu yoomillee taanaan. Chaalenjii baay'ee ture dhuguma yeroo sana ulfa turte yeroo isheen ulfeertu sana chaalenjiiwwan gurguddaa baay'ee nu mudachaa yeroo isin jedhutti egaa hojiin yeroo sana konkolaataan kollee rukutamee ture balaan konkolaataan kun baane ture balaa konkolaataan ga'ee ture narra ga'ee ture
birrii guddaa nama baasee ture. Yeroo sana egaa chaalenjii jira miti hojii haaraa jalqabuuf yaadaa ture. Hojii haaraa kana jalqabuuf immoo hojii kiliinikii kanarratti hojii kan biraa eeyyama kan biraan qaban ture. Nan deeme hojii sanatti seenee namoota bebbeeku namoota itti dhiyaadhu baay'ee jira miti chaalenjii baay'ee nama mudatee ture yeroo sanatti gaafannaan namoonni kanaan dura nuti beeknu itti dhiyaannu yeroo isaan itti dugda nutti gatuu barbaadanii yeroo takka beektaa waaqayyo karaa nama siif kaasa. Waaqayyo karaa hin beekamne nama siif kaasa. Jireenya koo keessatti tuqaa guddaa kananii jireenya koo naa jijjiireedha yaadu. Hojiin kun naa milkaa'u isaati. Nama maqaa isaa dha'uun barbaane namni sun beeka of beeka maqaa isaa of beeka dubbachuun barbaadu. Namoota keessumaa namoota sadii tarii maqaan isaanii akka pabliik ta'uu barbaadan ta'a. Hojii kanaaf akka naa milkaa'uuf nama shoora guddaa naaf taphateedha. Anis yeroo sana bakka yaadatte yoo ta'e galgala sana riballee dhabeellee yeroo tokko taa'ee manna qabee akkamitti milkaa'u jedhee namni kamiyyuu waan hojjechuu danda'u hojii kan akkamitti naa milkaa'u jedhee abdii kutadhee bakka abdii kutadheetti waaqayyooma kallattii ajaa'ibaatiin nama naaf kaase dhumarratti waan sun milkaa'ee baay'ee ajaa'ibsiifadhee bakka galgala gammadaan bulee galgala sana maqaa mucaa kootii milkii isaaniin jedhe milkii isaan jedhee moggaase. Milkii isaan utuu garaa keessa jiru. Utuu garaa keessa jiru moggaafame kanaaf. Utuu dhalatiin garuu. Mucaan koo milkii isaaniin jedhe. Dhalachuuf gahee jechuudha. Yeroo muraasa dura ture. Seenaa kana actually guyyaa tokko dubbachuu hin danda'a ta'a. Anaaf garuu turning point guddaa ture jireenya koodhaaf. Yeroo barbaachisaa turettidha. Waaqayyo fagalatu waaqayyo kallattii addaatiin nama hin beekamne siif kaasee waaqayyo jaalalamaa siif kennu. Waaqayyo beektaa yeroo takka beektaa laphee kee ilaala garaa kee ilaala. Ati garaa qulqulluun nama wajjin jiraadhu nama irratti hamaa yaadini waaqayyo waaqa garaati. Maqaadha. Gaaffii kan biraa. Gaaffii kuni anaan iyyuu na kolfichiisaa gaafa si gaafachuu fedhu. Xalaa jaalalaa siif barreessamee maatiitti mattee beektaa yookiin maatiin arganii beeku dhoksitee fa'a. Karaan dura. Amma moo kanaan dura? Amma moo kanaan dura? Maal jechuudha? Gaaffii koo godhin. Ani waan akkasii hin beeku. Malika dhageera ta'uu danda'a wanti beektaa yoo dhageera ta'e information isaa. Xalayaa jaalalaa osoo hin taane wal fakkaata maal ture yeroon elementarii baradhu kutaa 8 baradhu 7 baradhu mucaa maqaa ishee dha'uun barbaadu mana keenya fuuldura ollaa keenya. Yeroo hunduma na waamtee sin jaalladha abbaa manaa kun naan jetti. Nan haara galee baay'inaan. Isheen guddina. Jechuun umuriidhaan actually waggaa tokko anatu irra jira jechuuti. Yaa waggaa tokko waggaa lama irra jira. Yeroo hunduma bakka nama gidduu dhokadhee deeman ture. Guyyaa tokko kutaa 10 gaafa baradhu kutaa 10 yeroo sana kutaa 10 bakka biraa deemiin baradhee ture maatii irraa adda ba'een ture. Lakkoofsa lafa isheen argatte hin beeku lakkoofsa bilbiltee yeroo sana kutaa 10 gaafa baradhu moobaayiliin hin jiru ture. Moobaayiliin hin jiru sana moobaayiliin kollee simiin qabu yeroo sanatti lakkoofsa manaa irratti bilbilanii ollaadhaan waamanii deeme. Deemee gaafa naqu intala bilbile. Intala ishee irra argisiisan. Baay'inaan bakka yeroo sanatti teenzii irratti actually ijoollummaadhaas waan ta'eef teenzii yeroo qormaata qoramaa jiru sana qabxii guddaa galmeessuun qabadhee waan yaaduuf yeroo baay'ee fooriin galmeessa yeroo sana jechuun wal baraa deemuun gaariidha. Bilbilteennan galgaluma sana aareetan deemee galiin maazirii kotti madde. Intala akkasina jeeqaar takka barumsa gubbaradhee fi sin jaaladhetti na rakkisaa jirtee dhaqaatti yaada isheetti naa himaan. Dattee maazirii korma jettuutti wal qabatanii mucaa koo garaarraa kan jiru. Bagan godhe garuu tun gaafa sana akkasiin godhate yoo kana nan argattu turte. Nan argattu turte. Fuudheen ture. Na akkas ture xalayaa duroo olii barreessina xalayaallee sirriitti barreessan ture. Hagoo nagaan koo kan onni irraa maddee qilleensa irra balalee dachee irra qaaree jaalallee koo kan akka lubbuu kootti jaalladhu tuqaa faadhaaf tuqaa baay'inne barreessina maqaan barreessinu yeroo sana. Ngaa bakka.
Eres akkas ture challenge kan inni raafanne yeroo ijoollummaa kanadha garuu xalayaa faadariin koo argee kummaa natti fidee guyyaa tokko. Gaariidha qaba. Gaaffii taanu mudannoo addaa yeroo yuunivarsiitii jirtu si mudate. Mudannoo adda ta'e jechuudha. Kan si mudate yeroo yuunivarsiitii jirtu. Yeroo yuunivarsiitii jiru mudannoon adda ta'e kan na mudate jedhee yaadu mudannoo nama kolfalchiisu hin qabu. Mudannoo baay'ee jira actually. Mudannoon baay'ee jiraachuu danda'a. Garuu mudannoo yeroon waggaa almost internship waggaa dhumaa jiru jireenya koo keessatti wanta inni irraanfanne keessaa wanti tokko kutaa gaayinoopsii OBGYN kan jedhamu kutaa gadameessaa ulfaa ture dubartiin tokko yeroo sana akka sa'aatii hedduutiin bulan ture galgalanii dhaqee handover godhee gaafa sa'aatii 11tti deemee ilaalu baay'ee critical kan taate dubartiin tokko obbaatiin utuu mucaan hin beekne dura bakka irraa gadhiisee abruption kan jennu jechuudha 100% abruption placenta abruption kan jennu almost bakka fuullaalteen jirtu ICU keessa jirti hinduuti jedhanii hinduutu maybe days report bor dheessara deeman baay'isa days report jechuun hinduuti gamaa gamanaa harkattis miilattis fluidiin itti godhamee dhiigni kallattii tokkoon kennamaa fi qorichoonni kam biraas immoo dhiibbaan dhiigashii gadi bu'eera waan ta'eef kan kennamu gosa baay'eedha. Galgala sana sa'aatiin galarraa jalqabee utuu achiin keen bariisisee barii ganaa barii waan barbaachisu hundumaa tartiibaan ordarii kennameen gochaa fi yeroo sagaa internship yeroo ture dura bullee bakka dubartiin sunii namni survive goote yaadeen jiru. Bakka haadhuma kunatti fakkaatti beektaa gaafa ta'e ilaalu harmeedha haadha waan ta'eef duun qabdu bakka ta'e ilaala bakka hundumtuu abdii kutanii ijoollee isheellee turaniiru bakka hundumtuu bu'aa turanii bakka tuun taa'u bakka achitti dhufanillee nyaatallee nyaanna achuma ta'an ture bishaan achumatti naafnee bishaan dhugaan ture biraa deemuun qabdu achi booddee waaqayyoo fagalatu rabbis bakka garaa kuttis waaqayyoo nan kadhadhan ture beektaa. Isa booda ishee banatte. Naannoo sa'aatii tokko lama wayii. Isa booda raafuu intinaan imagine oksijiiniidhaan jirti. Raafuu dhabee isa booda oksijiinii ishee mantiin gochuu jalqabdee ergasiiti baay'ee gammachuu guddaa itti dhagahame kaasee sa'aatii tokko lama booda haasoo jalqabdee. Achi booddee hundumtu dhufanii bakka hundumtu illee gaafa arganii jireenya keessatti irraanfadhu. Sababa kanarraa kan kee yeroo sana hundaa'u kutaa gaayinoopsii irratti Haramaa Yuunivarsiitii kutaa gadameessaa ulfaarra hojjechaa ture. Jireenya keessatti kun guyyaan hin irraanfannedha yoo illee taanaan haadha. Maasanii makoonatti fakkaatte. So hangamma dubartiin sun survive gochuu isheetti baay'ee gammachuu guddaan itti dhagahame waan ta'eef irraanfannedha. Mudannoo qabdu isin immoo. Bakka gammaddee garuu gaaffii qabu mucaan ishee. Mucaan akka taatee mucaan milkoofne. Baay'ee hamaa ture dhibeen sun baay'ee. Amma oksijiinii gara mucaa ga'u baay'ee hanqateef mucaan garuu isheen haalli guddaan isheen hafteetti. Gaaffii kana suuraa koo keessaa kamiin baay'ee jaallatta? Ati isa kamiin jaallatta? Kan koo keessaa kam jaallatta? Oke, jechuun hakiima isaa dubbadha. Suuraa koo keessaa kam jaallatta? Si gaafadhee gaaffii koo kuni. Suuraa kee keessaa kan baay'ee jaalladhu sati gaa'uun iffattee hakiimatu hin ta'in sana sati hakiimiif gochuudhaaf yaalte suuraan tokko jira suuraa kana jechuudha kana baay'een jaalladha. Meetu suuraa koo keessaa suuraa kamiin jaallatta baay'ee? Suuraa kee keessaa? No, kan baay'ee jaallattu jechuun kan piroofaayilii faa godhachuuf kaatee yookiin kan weelpeeperii yeroo hundumaa utuun dura gaafa dursitee na jaallattee jirtu jedhu utuun sin beekin na jaallatte miti. Utuun sin beekin na jaallatte miti. Yeroo sana suuraa godhaksitee piroofaayilii godhachuuf turteettidha.
Eji kamilatti bika. Let me know. Beekon dhugaa dubbachuuf ta'an utuu si beekee suuraa kee beeku. Aisha ladies famous in ture kan shikara leen qoste suuraa kuba kan galgala laaltee raftu jira sirnatti waan ijoolleen dormii keetti. Suuraa keessa kam jaallatta? Suuraa kee keessaa kam jaalladha? Gaawwan uffattee kan jirtu tokkotis. Maanni asa? Gaawwan ta'an. Lakki gaawwan isa kam? Profaayilii keessa. Danqoose garuu baay'ee kan hin jaalladhu suuraa Facebook profaayilii koorra jirudha. Waggaa tokko ta'eera. Amma yoonaan kaane. Kamitti kaftare? Amma irraa kaasaa. Malee. Challenge. Ato suurichis actually guddaan suuraa miti. Egaa gamarmaan gaaffina bira jiran xumureen jira. Waan jettan qabdu Dooktar? Gaaffina gaaftii ta'e? Jechuun bifa gaaffiidhaan yoo fide. Bannee turre actually egaa deebineera jechaa jirti adda ayyuunis naggaadee taatee daldaltuu taatee baddee. Deebiin jira. Duraayyuu marfee nama waraana hojiin kun marfee nama waraana waan biraan hojjedhu waan na balleessi jiru. Ani garuu jechuudha. Warri yuutuubii maaliif dhaabdee naan jechaa jirtanis hin dhaabne xiqqoo yaa biizii ta'e hin dhaabne. Daa'ima guddisuun jira. Gamanumaan immoo baay'een keessaan kan biraan immoo jechuudha waan isin gaafachaa turtanii maaliif haala guddisa mucaa isin irra beektuu ta'e miti kan na gaafatanii galatuumaa asuma warri na gaafatan mucaa nyaatota amma mucaan kun nyaata jalqabiidha. Kaan immoo baay'ee guddate mucaan kee maalidha? Iccitiin jiru maalidha? Jettanii na gaafachaa turtan eeggadda viidiyoo TikTokii irraa argitanii. Wantoota kana isinitti immoo akka yoo barbaaddan akka isin wajjin haasaa haadholiin keessumaa haadholiin wantoota kana irratti anis muuxannoo qaburra isinis muuxannoo qabdan irraa akka waliif qoodu yoo barbaadanii TikTokiidhaan yookiin immoo gama YouTubeidhaanis viidiyoo gaggabaabaa akka isin nan hojjedha. Mudannoolee turanillee yeroo ulfaa haala kamiin akka ture. Jechuun wanti xiqqoon an baradhee nama biraarraa dhagii baradhee nama biraafis barumsa ta'uu danda'a waan ta'eef kanas kan barbaadanii isiniin qooda. Na beeksisaan isiniin jedhaa nan hojjedha kana booda seenaawwan gaggabaaboo akka yeroo darbeellee isinii fidee nan dhufa kana booda. Kanaafuu yuutuubii kankoo subscribe godha. Kankoo subscribe godha. Ashirisa. Subscribe godha. Na barreessa TikTokiidhaan immoo nan dhufa viidiyoo gabaabaadhaani. Uffatas wanta nafi jira sumaan xumuradha Dooktarii na ufkalcha. Kankoorrattaa sarta. Ufkalcha. Uffatas ta'ee daa'imman keessaniif kan daa'imas nan fida kan ulfaas kan dhiirotaas. Kamiyyuu wantoota kamiyyuu nan fida waan ta'eef waan barbaadan dibatallee orjinaala kan ta'an daa'imman keessaniif ta'e ofii keessaniif nan fida orjinaala kan ta'an Ameerikaan piroodaaktii na biraan argattu na bilbilaa na barreessaa isiniin jedha. Ingaa yeroo jalaa fudhatteetti egaa kontentii baay'ee hojjechuu dandeessi. Baay'ee hin dubbisti ilaalti baay'ee TikTok ishee gaafa laaltan YouTube ishee kan waa'ee daa'immanii nyaata daa'immanii guddisa daa'immanii mallattoo daa'immanii even ala caalaa expertii taateetti child health expertii taateetti. So namoonni baay'ee muuxannoo baay'ee qaban jiru garuu at least namoota kaaniif ganaaree dhufaniifis ta'ee namni egaa waan isin beektan isheen immoo kan hin beekne jiraachuu danda'a waan isheen immoo argite dhageesse beekte immoo kan namni kaan immoo hin beekne jiraachuu danda'a malee maaliif reeshii dheengaddoo akkamitti immoo nu gorsuu jalqabdaa jechuu osoo hin taane waan jiru waan beektu wal hubachiisuudha waan ta'eef kun rakkoo hin qabu. Kana fakkaata ture. Xumuree jirra. Kanaaf galatoomaa isiniin jenna egaa sagantaa keenya asumarratti xumurra. Yeroo biraa sagantaa biraan hanga walitti deemnutti nagaan nuuf turaa isiniin jenna. Subscribe gochuun immoo hin dagatinaa isin jaallanna. Subscribe naa godha. Naaf godha. Shinuu godha galatoomaa.